እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻማ ወድካም አመከመ ዮም ያብጻኒ ያብጻይኩም እግዚአብሔር በሰላም kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aan kan nu ga'e galanni ulfinni isaatii fi haa ta'u akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti torbee dhukkubbiin guyyaan lammaffaa yookiin immoo kibxanni maal jedhama guyyaa jedhu waliitiin ni ilaalla jechaan. Egaa akkuma beekamu torbeen dhukkubbii guyyaan kibxataa yookiin immoo guyyaan lammaffoo wangeela Maatiyoos boqonnaa 21-23 irraa kaasee guyyaan kun maal akka jedhamu waliitiin ni ilaalla jechaadha. Maarree egaa guyyaan kun guyyaa gaaffii jechuudhaan beekama yookiin immoo guyyaa gooftaan keenya gaaffii itti gaafatamedha guyyaan kun. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 21-23 hanga 27tti gaafa ilaallu galannii fi kabajni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiitiif haa ta'uuti. Gooftaan keenya gara mana qulqullummaatti galee yeroo inni barsiisu luboonnii fi hangaftoonni lubootaa Fariisonni gaaffii gaafatanii ni jedha. Isaaniinis gaaffii akkana jedhu. Wantoota raawwattu kana wantoota taasistu kana aangoo maaliitiin raawwatta jechuudhaan gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiitiin guyyaa isaan gaaffii itti gaafatan. Wangeela qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 21-23 kaasnee gaafa ilaallu gooftaan keenya gara mana qulqullummaatti seenee yeroo inni barsiisu luboonnii fi hangafni lubootaa jaarsoliin biyya gara isaatti dhiyaatanii gooftaan keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos wantoota inni raawwatu hundumaa aangoo maaliitiin isaan kana taasista jechuutiin gaafatan. Wantoota raawwadhu kanammaa aangoo maaliitiin akkan raawwadhu maal akka ta'e jechuun gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos deebisee ani immoo waa takkan isin gaafadha. Gaaffii isaanii deebii akka argataniif gaaffii isaanii gaaffiitiin deebiseefii jedha. Anis immoo mee waan tokkoon isin gaafadha. Isin kan agartan kana yoo natti himtan ani immoo isaan kana aangoo maaliitiin akkan baasu isinittan himaa jedheen. Cuuphaan Yohaannis eenyurraayi yookiin immoo eenyurraati kan kennamtedha ittiin jedhe. Samiirraa yookiin immoo ilmaan namootaarraa jechuudhaan isaan gaafate jedha. Cuuphaan Yohaannis kan inni ta'e kan inni raawwatu samiirraati moo ilmaan namootaarraati jechuudhaan gooftaan keenya gaaffii isaanii gaaffiitiin gaafateera. Samiirra yookiin immoo ilmaan namootaarra jedhee gaafa inni gaafatu isaanis walii isaaniitii walitti dudubbatan. Yoo samiirraa ittiin jenne egaa isin immoo maaliif ittiin amanne nuun jedha. Ilmaan namootaarraa yoo jenne immoo Yohaannisin hundumtiyyuu akka raajiitti waan laalaniif uummata ni sodaannaa jedhan. Yerusaalemiif deebisanii isaanis Iyyasuusitti deebisanii nuti hin beeknu ittiin jedhan. Innis immoo anis immoo aangoo maaliitiin waan kana akka raawwadhu isinitti hin himu ittiin jedhe. Haa ta'u malee maal isinitti fakkaata? Namni tokko ijoollee lama qaba. Isa tokkoon dhiyaatee yaa mucaa koo deemii har'a bakka waynii sana hojjedhu jedhaani. Innis immoo hin jaalanne booda garuu gaabbee deeme. Inni lammaffaa immoo dhiyaatee akkuma kana innis deebisee tole gooftaa koo jedhe garuu hin deemne. Ijoolleen lama kun inni tokko gara waynii deemii hojjedhu itti qoffori bishaan obaasii dallaa itti ijaari jedheeni. Yeroo kana innis deemuu hin jaalanne booda garuu gaabbeetu deeme. Inni lammaffaan immoo ilmi isaa tole jedheetu dhiise. Isaan lamman kana keessaati eeyyama abbaa isaanii kan raawwatan isaan kamidha? Isa jalqabaa moo isa lammataati jechuudhaan Iyyasuus Kiristoos isaaniin gaafate. Dhugaan isiniin jedha. Qaraacota yookiin immoo warreen abbaa warraa fi haadha warraa hin qabne
mootummaa Waaqayyoo galuun isaan dursa. Yohannis karaa qajeelummaa irratti isinii dhufee ture, itti hin amanne. Warreen qaraxa muranii fi warreen haadha warraa abbaa warraa hin qabne itti amananii, isin garuu kana agartanii akka itti amantaniif booda garuu gaabbii hin galle. Fakkeenya biraa dhaga'a. Bakka waynii kan jedhame, bakka waynii kan dhaabe abbaa waynii tokkotu ture. Dallaas itti ijaaree ittis qoffore, bakka cuuphaa isaas qopheesseef. Dallaa isaas hojjete, qotee bultootatti kireessee gara biyya biraa deemuu barbaade. Yeroo inni itti qaqqabu, yeroo inni itti firee buufatutti dhiyaatee firee sana fudhachuudhaaf garboota isaa gara qotee bultootaatti erge. Qotee bultoonnis garboota isaa qabatee tokko ni ajjeesan, tokko ni reeban, isa kaan immoo ni waraanan. Immoo isa fuulduraa kan caalu garboota biraa erge akkuma kana akkana taasisan. Booda garuu ilma koo sodaatu jechuudhaan ilma isaa isaaniitiif erge. Qotee bulaan garuu ilma isaa yeroo argutti walii isaaniiti, inni dhaalu sun isa kanadha, koottaa ni ajjeesi, qabeenya isaa irraa ni fudhanna. Kunis immoo bakka waynii irraatii baasanii ajjeesanii. Egaa abbaan waynii gooftaa yeroo dhufutti isaan qotee bultoota kana irratti maal raawwata? Isaanis hamoota hamaa ni balleessa. Bakka wayniis firee isaa yeroodhaan warra itti laatanitti warra kaanii qotee bultootaaf ni kennaa jedhan. Yesuusis akkana jedheen, warreen gimbanyoota dhagaa isaan tuffatan bu'uura ta'e, kunis immoo gooftaa biratti ijoota isaaniitiif dinqiidha kan jedhu tasa hin dubbisne jecha kitaabichaa jechuudhaan isininan jedha. Mootummaan Waaqayyoo isinirraa ni fudhamti, firee ishee warra taasifataniif uummataaf ni kennamti. Dhagaa kana irratti kan kufu ni rukutama. Dhagaan kun irratti kan irratti kufu hunduu ni daakama. Lubootaa fi hangafoota luboota Fariisotaan fakkeenya kana dhaga'anii isaan akka ni dubbate, isaanitti akka dubbate yaadanii, qabuudhaafis barbaadanii otoo jiranii uummanni akka raajiitti waan arganiif isa sodaatanii jedha. Galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Maarreegaa guyyaa kana guyyaa gaaffii fi deebii jedhameetu guyyaan kun beekama. Ayhuudoonni, hangafoonni lubootaa fi Fariisonni gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin gaafatanii waa'ee cuuphaa Yohaannis, waa'ee qotee bulaa, waa'ee daa'ima abbaaf ajajamuu hin ajajamne asirratti itti hime. Egaa isin mootummaa Waaqayyoof kan qophooftan hin taatanii, mootummaa Waaqayyoo galuu hin dandeessani. Mootummaan Waaqayyoo isinirraatii fudhatamteetu uummatatti kennamti. Hangafni lubootaa fi luboonni yaada kana dhaga'anii akka isaan waa'ee isaanii dubbate qalbeeffatanii jedha. Guyyaan kun guyyaa gaaffii fi deebiiti maatiiwwan Waaqayyo. Osoo beekanii, osoo hubatanii Waaqa qulqulluu, hoolaa qulqulluu, yakka badii hin qabne kana dabarsanii du'aaf kan kennan biyyi lafaa akkasidha. Biyyi lafaa du'aaf dabarsitee nu kenniti. Biyyi lafaa rakkoof gidiraaf dabarsitee nu kenniti. Biyyi lafaa qullaa nu taasisti. Biyyi lafaa qabeenya keenya nurraa fudhatti. Biyyi lafaa kana fakkaatti maatiiwwan Waaqayyoo. Guyyaa kana guyyaa gaaffii fi deebii jedhameetu ni dubbatama, ni baratama jecha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos mootummaa Waaqayyootiif firee buufachuu akka qabnu har'as waan nutti himame qalbeeffannee mootummaa isaa dhaaluu akka qabnu, wangeela Kiristoosiin barannee ittiin jiraachuu akka qabnu, hammeenya irraa deebi'uu akka qabnu, dogongorsaaf gufuu raawwachuu irraa deebi'uu akka qabnu, fayyuu akka qabnu, jireenya bara baraa argachuu akka qabnu, boqonnaa bara baraa argachuuf hojjechuu akka qabnu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos nu barsiisa. Egaa Ayhuudoonni yaada isaan
gaafatan deebii bal'aa deebii quubsaa gahaa ta'e deebii isaaniin madaalu fakkeenyota gurguddaa sadii kaasee keessumaa waa'ee duukaa bu'oonni gara addunyaa kanaatti dhufanii akka isaan jalqaba barsiisan isaaniin qabanii ajjeesanii hidhanii lubbuu isaanii akka dabarsan dursee raajonni Kiristoos waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallaban danuun isaanii wangeela Kiristoositti lubbuu akka isaan dhaban akka isaan du'an akka isaan ajjeefaman akka isaan qalaman itti aanee duukaa bu'oonni dhufanii addunyaan liccaa taatee mi'aa dhabde kana mi'eessuudhaan urgeessuudhaan akka isaan lallabanii warreen hin amanne gara amantaatti warreen waaqeffannoo Waaqayyoo dhiisanii waaqa tolfamaa waaqessan gara Waaqayyootti deebi'anii Waaqayyoo jiraata waaqessuu akka isaan qaban yoo itti himamuyyuu tole jedhanii bahuu hin dandeenye. Tole jedhanii hojjechuu hin dandeenye. Itti aanee raajota, itti aanee duukaa bu'oota, itti aanee lallabdoota wangeelaa inni dhumaa garuu Kiristoosii dhufee Kiristoosin simachuu dhiisuurra, Kiristoositti jiraachuurra, Kiristoosiin buluurra, Kiristoosiin deddeebi'uurra, Kiristoosiin deebi'anii abbaa maasaa, abbaa waynii kan ta'e Kiristoosiin dabarsanii ajjeesanii, qullaa taasisanii, reebanii garafanii, salphisanii, hadhaawaa obaasanii, aalkuma 600 qaama isaa hanga lafee foon isaa hiddi aggaa irraa adda ba'utti garafanii Kiristoosiin du'aaf, Kiristoosiin dhiphinaaf, Kiristoosiin rakkinaaf hanga du'aatti dabarsanii kan murteessan. Yakkaaf badii malee, cubbuu tokko malee Kiristoosiin dabarsanii du'aaf kennanii, Kiristoosiin fannisanii, Kiristoosiin fannoorra oolchanii, Kiristoosiin qullaa taasisanii, uffata isaa irratti dabaree yookiin carraa baafatanii, Kiristoos irratti rakkoo garaagaraa qaqqabsiisanii, Kiristoosiin du'aaf dabarsanii kennaniiru. Addunyaan kanadha. Addunyaan dhugaa hin barbaaddu. Addunyaan soba malee, addunyaan qajeelummaa otoo hin ta'in jal'ina malee, addunyaan dhugaa otoo hin ta'in soba malee, addunyaan qulqulluu otoo hin ta'in xuraa'aa malee, qulqulluu waan ta'e hin barbaanneef guyyaa Ayihudoonni laphee isaaniirraatii yaada jal'inaatiin dabarsanii Kiristoosiin du'aaf kennan haa du'u. Yakkamaadha balleesseera inni qulqulluu miti du'atu isaaf murteessa jedhanii waaqa jireenya namaa murteessu du'atti jijjiiranii waaqa namaa laatu dheebossanii waaqa namatti uwwisu qullaa taasisanii waaqa namaatiif jecha foon ilma namaa uffate dabarsanii guyyaa kennaniiru. እንበለ ደዌ ወይማም እንበለ ጻሞ ድካም አመከመውም ያብጻን ያብጻይኩሙ እግዚአብሔር በሰላም ዋቀዮን ኢቤፊ ዱኩቢሳት